Akkam jirtu hordoftoonniif kabajamtoonni chaanalii kiyyaa hundumti keessa nagaa keessanii guyyaa haaraa kana wanti isiniif badheetii dhufee guutummaa guutuutti haala itti fayyadama WhatsApp keessanii kan isiniif jijjiiru akkasumas immoo baay'ee tokko WhatsApp irratti wantoota isin barbaachisu wantoota 10 isiniif qabadhee dhufeetan jira. Wantoonni 10 kunis immoo iddoo tokkotti kan argamanii appilikeeshinii tokko qofaa keessatti wantoota 10 kan isin fayyadamsiisuu dandeessisudha jechuudha. Egaan hundi isaayyuu wantoota garaagaraadhaaf filachuu kan inni isin fayyadu garuu baay'ee tokko kan isin gammachiisudha. Amma guyyaa irratti appilikeeshinii barsiise keessaa kan akka kanaa natti tole tokko hin jiru jechuudha. Baay'ee tokko kan isin gargaarudha. Kanaaf appilikeeshinii kana qabaatanii naanigaa wantoota appilikeeshinii 10 hojjechuuti danda'an qophaa isaa kan isiniif hojjechuu danda'udha. Ofii isaa immoo baay'ee tokko xiqqaa kan ta'e meegaabaaytii 15 wayitee jechuudha. Appilikeeshinii kuni kanaafi meegaabaaytii xiqqoo iddoo xiqqoo bilbila keessan irraa qabata garuu faayidaalee 10 ol isiniif kennuutii ni danda'a jechuudha. Egaan amma isa keessa deemuudhaan haala itti fayyadama isaatii fi wantoota keessatti argaman isinitti agarsiisa jechuudha. Isa duragaa kanneen subscribe godhin jirtan channel koo subscribe godhaa akkasumas immoo viidiyoo kana like gochuun jajjabeessaan isin jedha. Egaan appilikeeshinii kana jalqaba irratti qabaachuuti qabdu jechuudha. Appilikeeshinii kanas lafti isin argattanii kunuutti akkuma agartanii yennaa viidiyoo tokko ilaaltanii description jechuun lafa barreeffamni jiru kana al tokkotti barreeffama viidiyoo kana irra isin tuqtanii jalarraa kun bifa kanaatiin aappii as tuquun buufadhaa kan jedhu isiniif dhufa. Saniin booda liinkii kana ni tuqtu jechuudha. Liinkii kana innaa isin tuqtanii kun gara weebsaayitii kootii isin fida. Weebsaayitii koorraa akkuma agartanii xiqqoo ishee gadi siquudhaan lafa daawunlood jedhu kana daawunlood batanii kana tuquudhaan bilbila keessan irratti gadi buufachuutii ni dandeessu. Appilikeeshinii isiniif kaa'u kamiiniyyuu buufachuuf isin rakkisu jechuudha. Karaa telegiraam chaanalii kootii OTS Elsay jedhullee na hordofuutii ni dandeessu. Liinkiin telegiraam kootii illee viidiyoo kana jala ni jira jechuudha. Egaan amma ni eegalaa. Keessoon appilikeeshinichaa kunuutti jalqabaaf gaafa bantanii haala kanaatiin isiniif bana. Inni tokkoffaa irratti feek chaattii yookiin immoo akka wanta namaa wajjin haasofneetti jechuudha. Namni wanta nu barreesse fakkeessine kan mataa keenya uummachuutiin dandeenya. Kunuutti akkuma agartanii iddoo kanarraa amma namni naaf barreesse tokkoyyuu hin jiru jechuudha. An maqaa nama barbaadeetiin kireetii godhee lakkoofsan barbaadeetiin banee jechuudha. Wanta namni tokko meesejii naaf ergee suuraa naaf ergee fakkeessuutii nan danda'a jechuudha. Wanti hundi isaa kunuutti WhatsApp jechuudha kan inni fakkaatu garuu feek chaattiidha jechuudha. Egaan kanaan maal hojjenna kan jedhuuf isintu beeka. Waa'ee kanaa al tokko barsiiseetiin ture jechuudha. Namoonni baay'een feek chaattii fayyadamanii waa hedduu namarraa godhaati jiru. Garuu isaaf ittiin fayyadaminaa isin jedha. Inni lammaffaa irratti isinitti agarsiisu immoo WhatsApp keessan guutummaa guutuutti kan kiliirii godhee isiniif qulqulleessudha jechuudha. WhatsAppiin sababoota garaagaraadhaan jaankii garaagaraadhaan vaayirasii garaagaraadhaan akkasumas immoo faayiloota hin barbaachisne naannoo guuteetti jiru kun addana jala seenuudhaanii WhatsApp cleaner kan jedhu ni jira waan ta'eef kana al tokkootii fi ni tuqtu jechuudha. Saniin boodannaa isin kana tuqtanii kun haala kanaatiin isiniif baasa. Start ennaa isin jettanii isiniif qulqulleessuutii ni eegala jechuudha. Daayirektii WhatsApp keessan wantoota garaagaraadha yoo kan guutu ta'e kun addana jala galuun dileetii gochuutii ni dandeessu jechuudha. Inni kan biraan immoo baay'ee tokko kan isin ajaa'ibu jechuudha. Osoo lakkoofsa nama tokko seevii hin godhiin abbaa barbaadanii fi meesejii erguutii dandeessu jechuudha. Daayirektii jechuudha. Kun akkuma agartanii iddoo kanarratti meesejii barreessuutii barbaadan sana ni barreessitu jechuudha. Saniin booda lammaffaa irratti kan jiru kan ammoo inter number kan jedhu iddoo kanarratti lakkoofsa abbaluu sanaa ni guuttu. Bira akka ergame osoo hin beekiin namni sun meesejiin biraan hin naqa jechuudha. Kanaaf salphaatti nama barbaadaniif meesejii barbaadan erguu ni dandeessu bifa kanaatiin jechuudha. Egaan inni afuraffaa irratti isinitti agarsiisu immoo teekist ripiiter kan jennu jechuudha. Meesejii innaa namni nuuf ergu fakkeenyaaf nuun offlaayinii irra yoo jiraanne yoo nama tokko wajjin haasaa hin jiru ta'e yookiin wantoota garaagaraa fayyadamaa jiraanne jechuudha. Ofii isaatiin beekee ofiin akka inni taasisuu gochuutii dandeenya. Waa'ee kana al tokkos barsiiseetiin ture jechuudha. Kanaaf iddoo kanarraati repeat text kan jedhu akkasumas immoo number of repeat text kan jedhu fakkeenyaaf iddoo kanarraati. Si'a sadii yoo akka inni deebi'ee ergamuuf yoo barbaade lakkoofsa sadii nan guuta. Iddoo kanarratti immoo haayoon jedhee dhufee iddoo kana keessatti booksii kana keessatti jechuudha. Akkam jedheetan jira. Saniin booda namni tokko innaa haayinaan jedhu kunoo haala kanaatiin haay jedheetu iddoo kanarraa si'a sadii naaf deebi'ee hin naqachuudha. Kanaaf ani yoon onlaayinii irra jiraadhes dhiises nama barbaade wajjin daayirektii haasa'uutii nan danda'a jechuudha. Egaan namoonni WhatsApp fayyadamaa immoo jechuudha karaa garaagaraa irra deemtanii
WhatsApp keessan dirqama yoo isinitti ta'e malee fayyadamuu hin qabdanii garuu akka dingataa yoo WhatsApp keessan fayyadamaa karaarra kan deemta yoo ta'e konkolaataan garaagaraa yookiin immoo gufuun garaagaraa isin dhee kuffisuu waan danda'uuf kunootti kana fayyadamuudhaan jechuudha. Walk and chat must use kan jedhu kana fayyadamuudhaan lafa keessaan argaasi chaatii ilaaluutii ni dandeessu jechuudha. Chaatii osoo fayyadamaa jirtanii bakkee ilaaluutii ni dandeessu jechuudha. Kanaaf wantoota hedduudha kan inni of keessaatii qabu. Please galaatii itti fayyadamaa ilaalaa. Namoota barbaadaniif illee barreeffama gara emoojiitti geddaruudhaan abbaa barbaadan surprise gochuutii ni dandeessu. Wantoota mimmiidhagoo hedduudha jechuudha kan inni of keessaatii qabu. Kana caalaa akkan isiniif hin ibsinee fi yeroon isinitti dheerate jedheettanii jechuudha hordoftoota kanaa baay'ee tokko kan isin ajaa'ibudha. Appilikeeshiniin kun aappii ajaa'ibaatii. Please buufadhaa. Namoota kana hin fayyadamne kana hin qabneef illee sheer godhaa waliin gaan isiniin jedha. Viidiyoon kun namoota muraasa bukkee waan ga'uuf isin immoo walii keessanii fi gruuppii keessa jirtan hundumaa keessatti sheer godhaatii waliin biraan naagaan isiniin jedha. Egaan yeroo itti aanu deebinee galagarratti immoo nagaan naaf turaa isiniin jaalladhaa isiniin kabajaa. Bye bye.